Gaafanii jechuudha. Bara 2018 gara Itoophiyaa galee akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Kaadhima deebi'ee yeroo sanatti waggaa 26 waggaa afuriitti torbee tokkotti raawwate jechuudha. Maatiidhaan kenna kennanii wanti hundi torbee tokkotti raawwate kaadhima deebi'ee waa'ee mucaa waan nama beeku tokko iyyuu hin turre yeroo sanatti. Erganas deebi'ee sanyii foora'uudhaa akka qaban dhagaye keessattuyyuu dammoo kanan irra gahe gara bineensatti kan jijjiiraman akka ta'an irra gahe isa kana akkamitti osoon hin beekin osoo natti himin akkana ta'a jedhee abbaa yeroo gaafadhutti maallan jedha intala tiyyasinii jedhu yooti samaanaa kana hiikte warra gaariidha naan jedhee mucaa amalatta mala gaarii qaba. Garuu baadiyyaadha kan jiraatu haalli mijachuu baatu yeroo hundaa jiraasuudhaaf taraddee akkasumatti agarraa wajjin ga'e. Amma dammoo akka yaadan kaadhamaan taatu haalli naan mijanne galuu hin dandeenye silaa baranaan galaan tureyyuu galuu hin dandeenye dabalee yeroon jedhutti waggaa tokko na cufe. Ji'a 10 amma beqaanaa bilbileen beeku an darbeetillee niman bilbilaa fi በጣም ተንተበሳጨ ባይ tokkoon aaree baay'ee tokkoon kaffa'ame haalli nama jatee galuu dadhabuu koo akkamitti kana godhaa kan jedhu nan aaree ammallee deebisee tanamni abbaa kiyyaa bilbile bakka ndaw samaana naa tarsa'u yoon jedhu samaana tarsaas ta'u gaataati ammallee irra deebi'e ani gonkumaa wanta lati yasiin jedhu naan jedhe ani garsanyii budaa kan qabu isanii barnoota keessanis dhaggeeffadhe tarii fayyuu danda'a kuni furmaata argachuu danda'a waaqayyoon uumaa miti jedhee yaa'u nama san barnoota baradhe waan ta'eef isa san dagadheen tureyyuu ammallee furmaan yoo jiraate osoo natti himtanii dasna jedha asumaanii. Angara biraa dammoo qormaanni gara obboleewwan kiyyaa gargaaruu jabeessuu akka isaan jijjiiraman gochuu baay'een jijjiiruu xaara maatii kiyya. Isaan deebanii immoo xilaata natti ta'anii bakka na ajjeesuudhaaf deemu yeroo hunda. Amma obboleettii ji'a 10 hin ta'u kana nas fide obboleettii sadaffaa kanarratti dhalatte manaan fi hojjedhutti. As xilaata natti taatee halkanii guyyaan akkasasuudha na dabaddabuudhaaf kaatti. Akkanatti wal halkanii guyyaa amma nan dubbisu soomni kun erga seenee hin da'u bakka qormaata halkanii guyyaa boo'icha halkanii guyyaa siqaayidha. Rabbi namatti fidin haalli ani keessa jiru baay'ee tokkoon kaffa'amee jira. Gara badaa amlikoo yookaan waaqa tolfamaa callee minaaminaatiin haati tiyyaa calleen qabdi turte duraanii amma gattee jirti. Booranticha minaamina sin jedhu gara abbaa kiyyaatti waggaatti warii 3 qalamaayyuu gogaa irraa baasanii uffatanii akka guyyaa 3 balbala cufatanii nyaatu. Gara kootiyaatiin jechuudha. Haati abbaa kiyya. Haati haadhatee haatis dammoo akkasuma silatiidhaan haadhatee kan deesse ayyuu mina ishee kana useen warra jedhamu bira dirasii geessee bishaan zamzamaa kan jedhamu dirasii dhugdeeti kan deesse daa'ima dhabdee turteeti jechuudha. Ishiinis qaayee dhibeerra jirti baxaamitti inni sammana dhukkubaa lukas na qabee na shamaqqaqee luka mirgaayii ija bitaatirra na buusee bakka akkanumatti wantan godhu wantan hojjedhu wantan badhu gara na wallaalchisee duraan tigistiin qaballee amma tigistii fixadhee gara wallaalee karaa badiitirra wantan jiru natti fakkaatee natti dhaga'amaa jira. Baay'ee tokko natti dhaga'amaa raasiniin jedha abbaa koo dhugumatti mala gara wallaalee kana godhinaan jedhaami. Isinirraa hin gorsaa akkana gorsitan barbaada. Dhugumatti mee karaa natti agarsiisa kana godhi kana gaggeessi kana godhinaan jedha. Isiniin jedha dhugumatti baxaamitti na kaffa'ee jira nan hojjedha wanna tokkoon argu mana amma ijaareen ture waggaa 5 dura
manni kan lafti bitame gawaxxiidha. Irratti ijaaramaa hin tabalashaa warra hojjetanii nabbalashau deebi'ee dammoo mallee rajgee ijaarama jechuudha. Yeroo baay'ee ni qarshii irratti baaseeti fi bakka hin tabalashaa hin hojjetamaa hin tabalashaa warra hojjetanii nabbalashau deebi'ee dammoo mallee hojjetama seeraan hojjetamuu deebi'ee hojjetamillee qarshii baay'een irratti baase. Nan hojjedhaachuu waan erga nan hojjedhaachuu waan erga amma hin dawachuu hin argine jechuudha. Erga waggaa tokkooti bakka nan dhaabe wanti tokko naan tasaa ka'u gara kaaniin amma na biratullee cufee bakka obboleessi kiyya tokkollee mucoo godhe na arrabsee isa sunna blocking godhe obboleettiin tiyya takka sana zirtu bilbiltee na arrabsitii waan na irratti hin goone hin jiru ofin irratti kan dhalattee ishiinillee nan cufee shiisi baay'ee taaggasee dadhabee bakka tigiisii na tafatattantee tanan cufee shiisi amma tanaa sadaffaadha. Gara kaaniin maatiidhaan maatiin nan taradda'anii obboleewwan koo nan taradda'u. Wanti nirra jiru wanta misiisiniin jedha. Da'ummaa kiyyatti yeroo tokko daftara qeesii bira dhaqeen ture kutaa afur ta'e bakka baxaamitti dhibbadhaa narrafaa barsiisan waggaa seenee ol jedheetoo blackboard ilaaluu hin danda'u. Mafteen hin jira jedhanii haadha tiyya wajjin dhaqee maal jedham warababaan itti dhufee hin maraatti jedheen haadha tiyyaan jechuudha. Yeroo warababaa si dhufee na bira koo'attu naan jedha amma gara waggaa 15 ta'a. Na nikkishatti bira dhaqeen namichi nama badaadha. Nama baay'ee jireenya isaanii galaafatee naan jetti maazariin ergaa guyyaa saniitiin hin jenne achi ደግሞ amma waggaa 12 ta'a Beerut deemuu jalqabee innan dhibame faasigaa ikkarra jechuudha. Warra nabii jedhama achi nageessanii jechuudha. Achi naqee baay'ee tokkoon dhibame samii lafti natti dhiphatee nageessaa bahuu aduu faasigaa ikkati dhaqee fardaan gaafatee yeroo deebi'utti abbaan kiyya ifayyite yeroo deebisutti jedhanii wachuumaa gaggamuun dadhabee achitti nageessanii gara torbee lamaatan achi ture achitti illee uumaa nagaggamne. በጣም በቃ ዝሬኝ ያንተነ ሳቀለ ቱሪ አማ ዋይማ አፉራ ሀማከ ተኤ ጥቆ ናገለ ጅራ እንደው ሀገን ከእናት ይጀባል ሰገዱት ዴቤቶ ይለንጋ አነንኩፋ እንጀባል እንጀዳ ዴቤትን ገደቢያ ሀላ እንጅር ሀለንታኒ በቃ ሀላ ኡልፋታ ኬሰን ጅራ ዱመቲ እስኒን ጀዳም ለምን ተረደው እንጅሩ ሀለነን ኬሰ ጅሩ Isin jedha furmaanni kana naan jedha kana rakkoon kee baay'ee dhugmatti amma yaanillee dhugmatti na eeyamtanii tooyi dubbachuudhaaf dammoo yoo jedhu yaanni na jalaa bade baay'ee tokko gammadee sagaleedhaan akkan dubbadhu dura naan eeyamne turreeyyu saniifananii isiniin jedha kana godhinaan jedha sagalee koo dhaggeeffadhaatu isinitti baay'iseera dhiifama. Ammachiisas gara iddoo jaatitti kan kennamne ana wajjin obboleewwan kee hunduu jechuudha. Yoo dhibamnes ደግሞ daftara kan qeesiidha amma kana galatti deemanii tooyi matsaafa jedhu kudhaama jedhu hojjisitanii barreessa matsaafa jedhu bakka fidanii dhufu hagaan guddadhee biyya bahuutti jechuudha. Isin kitaabii jechuun hin danda'amu bakka fanni wanna jedhu dhiyeenya kanani baradhe jechuudha. Isin kitaabii jedhama bakka jechuun hin danda'amu. Morma kiyya guutuu baay'een bamaan ture daa'ima ta'eetu jechuudha. Hundi keenya obboleewwan kiyya wajjin iyyuu akkas ture jechuudha bakka akkasitti kan intini jennu dhaqaniit barreessisanii fidanii hin dhibamna dhaqanii barreessisanii fidu. Lukkuu irraa marsaa darbaa maal jedhamu kunis wanti barsiistaan barnoota keessan dhageeffadhu kan hunduyyuu nu bira hin jira jechuudha. Bexaam itti jireenya ulfaataa keessattan guddadhee hammas jireenya ulfaataa keessan jira. Baay'ee dhugumatti inda waaqayyoomti karaa natti agarsiisee na akka na qarqaaru kadhannaa keessaniin isin yaadadha.
tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeeltuubii hundumti keessan biyya keenyattis biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraa teessanii nu hordofaa jirtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa yaadatamee kabajamee ooluutiin keessan baga wajjumaanuu geenye. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa haaraa gara chaanaalii keenyaatti dhuftan chaanaalii keenya sabiskiraayibii fi laayikii sheer gochuudhaan akka nu dhaggeeffattan isin beeksisa. Kanatti aansuudhaan armaan olitti sagalee dhageessan kana. Egaa kiristaanonni yeroo baay'ee yommuu dhiphatan, yommuu rakkatan, yommuu qoroman maal gochuu akka qaban, maal raawwachuu akka qabanii fi maaltu isaanirraa akka eegamu namni tokko gaafa qoramu yoo maal godhe qorumsa sana keessaatii bahuu danda'a. Qorumsa dhufe kanaaf immoo furmaanni isaa maalidha? Keessumaa immoo akkuma wangeelli jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 gubbaa irratti nama hin qabu jedha. Egaa bara nuti amma keessa jiraannu kana keessa bara gara jabummaan namni nama ta'uu dhiisee gara bineensummaatti jijjiirame, namni gaarii fi karaa qajeelaa irra deemuu dhiisee kallattii jijjiirratee gochaawwan garaagaraa hojjetu keessadha. Kan jirru egaa akkuma beekamu mucaan kun yaada ishii sagalee ishii dhaggeeffattaniittu. Egaa akkuma beekamu seenaan mucaa kanaa mana nama eenyuu kan hin tuqne xunqaayiin jireenyi gaa'elaa wantoonni garaagaraa milkaa'ina dhabuun namoota eenyudha mana isaa rurrukutee kan hin seenne gaafa jedhu manni haala kaa'u. Egaa akkuma beekamu jalqaba irratti hiriyaan ishii akka tasaa walitti dhufanii akka tasaa bultoo ijaarrachuudhaaf samaanaa yookiin immoo gaa'ela waadaa guyyaa 80 kana kan isaan mallatteessanii osoo hin beekiin gara gaa'elaatti waadaa gaa'elaatti galteetti. Jarri kun hafuura hamaa qabu jedhamaniitu akka aadaatti kan isaanii hamatamanii otoo sin ta'eeti maal gootu kan jedhudha. Egaa mucaan kun waan kana gaafa dhageessu inumaayyuu immoo oduun jiru wanti jiru jarri kun gara bineensaatti hanga jijjiiramutti qaqqabama jetteetu namni kallattumaan gara bineensaatti hin jijjiiramu garuu hafuurichi bineensuma ta'ee namatti mul'achuu danda'a. Bineensuma ta'ee hafuurri kun nama ari'achuu danda'a. Isa jedhuudhaaf egaa yeroo darbees dhimma kana irratti gaa'ila otoo hin gaggeessiin dura haal dureewwan gaa'ilaatiif mijachuu qaban yookiin immoo sirrachuu qaban ilaalleerra. Inni jalqabaan wal qorachuudha. Inni itti aanu immoo wal kaadhimachuudha. Inni sadaffaan immoo gara gaa'ilaatti seenuudha waan ta'eedhaaf mucaan kun maalummaa isaa hin beekne, duuba isaa hin beekne garuu gaa'iluma godhachuudhaaf fedha yookiin immoo yaada waan qabduuf gara gaa'ilaatti seenuuf murteessitee jirti. Egaa akkuma beekamu amma yaadni kun boriftaan diiguu gaa'ilaati qoramuu jireenya ofiitii gahuu danda'a jennee gaafa ilaallu hafuura kana hafuura golga ijaa yookiin immoo gaaddidduu ijaarra taa'ee ija namaarraati ka'ee bileessa beellada manaa daa'imman ijoollee namoota waraanee qofaa hin dhiisu akka isaan du'an yookiin immoo akka lubbuun isaanii gabaabbatu akka umuriin isaanii gabaabbatu kan godhu hafuura kana jechaadha. Hafuurri kun sanyiin hin darba eeyyeen sanyiin hin darba. Akkamitti sanyiin darba jennee gaafa ilaallu maatiin kun cimee sagadee soomee yoo kadhate ofirraa dhorkuu danda'a. Kanan ta'u taanaatiin wanti kun haadharraa gara ilmootti, ilmoorraa gara intalaatti, abbaarraa gara mucaatti darbuu danda'a jechaadha. Hafuurri kun hafuura dhaalamuudha. Hafuura dhaalamu waan ta'eedhaaf darbee darbuudhaan hafuura dhufuu danda'uudha. Maatiin kun yoo beeke garuu kana injifachuu fi mo'achuu danda'a. Qorumsi biraan immoo mucaan kun ijoollummaa ishii keessa gara mana dabtaraa yookiin immoo gara mana xonqaayii gara mana qaalluu dhaquun ishii jireenyi ishii qorumsa keessa qoree keessa akka galu kan ishii taasise jechaadha. Maaliif jennee gaafa ilaallu otoo hin beekiin eenyummaa keenya dhaqnee mana qaalluutti, mana xonqaayitti, mana dabtaraatti laachuun keenya dhuma keenyaaf qorumsa guddaa kan nu taasisuu jechuudha.
yookiin immoo qorumsa guddaadha kan inni nutti fidu jechaadha. Egaa maal gochuun qaba dhimma gaa'ilaa irratti? Maatiin koo immoo maaliif na jibbu? Keessumaa abbaan koo immoo nama kanan dhiisa, samaanaan kunis haa ta'us ta'u jennaan ati mucaa koo miti kan jedhudha. Fakkeenyaatiif namni tokko ani abbaan koo waan na jibbuuf gaa'ila koo hin diigu, ani abbaan koo waan na jaalatuuf immoo gaa'illi koo itti fufu jechaadha. Gaa'illi kun anaaf ta'aayi, gaa'illi kun nama daalaayi, gaa'illi kun na fayyada, gaa'illi kun jireenya naa ta'a jedhee ofii koo amanee fudhe jennaani waa'een jaalachuu fi jaalachuu dhabuu maatii keenya nuun homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf mucaan kun maal gochuu qabdi? Hunda dursa wangeela Maariqoos boqonnaa 5:36 irratti akkuma dubbatu amani malee hin sodaatinidha. Minaalbaata jarri kun akkasidha, isaan nama nyaatudha, isaan budaadha isa jedhamu kana hafuurri kun hafuura malee namni sanyiidhaan miti. Garuu hafuura kana immoo ofirratti beekanii golga ijaarraati, gaadidduu ijaarraati ka'ee hafuura nama waraanu kana ofirraa dhorkuun hin danda'ama, ofirraa cabsuun hin danda'ama. Soomaan sagadaatiin fooniif dhiiga gooftaa fudhatanii gaabbii galuutiin hafuura kana injifachuu danda'u. Warri isaanirra jirus ofirraa baasuu danda'u. Warri qabame immoo hafuura kanaanis kana mo'achuu danda'u. Haa ta'u malee garuu nuti laafiinsi amantaa nuti taasisnu rakkoo guddaa nutti fideera. Kaleessa otoo hin beekin mana qaaluu dhaqne eenyummaa keenya itti kennineerra. Qaalluun sun maqaa kadhannaa keenya qabatee waan garaagaraa keenya eenyummaa keenya itti himneerra waan ta'eedhaaf gabbara bare isa nurraatii ni barbaada waan ta'eedhaaf gabaabumatti maaltu ta'uu qaba isa jedhuudhaafi keessa ishii amantee waan kana isheedhaa ta'a jettee keessi ishii amantee itti taanaan itti fufuudha. Abbaan ishii immoo yoo isheen samaanaa kana tarsaaste na jibba jettee yaaddu kuni amma waa'ee abbaa ishii, waa'ee maatii ishii, waa'ee fira ishii dhiistee ofii ishii murteessuudha. Keessi ishii immoo hin fudhanne, keessi ishii hin amanne, keessi ishii shakkiidha taanaan shakkiidhaan wanti ta'u tokko immoo hin barbaachisu. Maal jedhu qulqullichi Phaawulos? Foon nyaachuun ani yoom foon nyaadhu obboleessa kun dogongorsa yoo ta'e sichi yookiin immoo gara fuulduraatti foon hin nyaadhuudha. Kana waan ta'eedhaaf keessi ishii shakkii qaba, keessi ishii sodaa qaba. Waan ta'eedhaaf keessi ishii namani taanaan gara gaa'ilaa kanatti dhufuunis boriif taanes rakkoo kanaa ol ishee saaxiluu danda'a. Hin ta'u taanaan asumatti dhaabdee waan kana waan keessi ishii kaleessas dhimma isaa wal qoratanii wal sakatta'anii wal kaadhimatanii adeemsa gaa'ilaa guutanii waan hin deemneedhaaf ammas deema deemsaa jirti. Otoo keessi ishii shakkuu yoo gaa'ila kana itti fufte boriif taan rakkoon kana caalu ishee quunnamuu danda'a jechaadha. Karaa maatii ishii daa'ima ishee irratti rakkoon uumamuu danda'a. Karaa maatii ishee irratti iyyuu rakkoon uumamuu danda'a. Boriif taan gaabbuurra har'a asumatti dhaabdee waan kana murteessitee gaa'ila kana asumatti dhaabuu dandeessi. Amantaadha amanee cimee soomee sagadee subaa'eetti qabadhee immoo itti fufaa Waaqayyoon waan barbaade haa raawwatu immoo yoo jette bifa kanaatiin itti deemuudha. Inni biraan maaliif maatiin koo na jibbu? Maaliifan karoora dhaba? Waan hojjedhe waggaa baay'ee dhama'ee maaliif bu'aa dhaba kan jedhuufi atiyyuu kaasteetta mana xonqaa'irra, mana qaalluurra, mana waa beekaarra, waa garaagaraarra oli gaddeemaa waan turteedhaaf furmaanni isaa gadi fageenya laphee kee keessaa gaabbii galtee badii hojjette hunduma amante gara Waaqayyootti deebitee fooniif dhiiga gooftaa fudhattee asiraatii fi bakuraatii Waaqayyoo waan argatturraa baastee mannumti keellee amma mannumti mucaa kanaallee ijaaramee amma ijaaramee diddiigamu kun maalidha jennee gaafa ilaallu hafuurri hamaan waan keessa galeetii fi akka isheen tamaarrarte yookiin immoo gadditee waan biraa tarkaanfii biraa ofirratti fudhattuuf waan yaadee jiruudhaaf Yaaqoob 12 gubbaa irratti qorumsaatiin kan cimu inni kan eebbifamedha. Eenyumtummoo yoo qorame Waaqayyo nan qorame hin jedhiin. Waaqayyo eenyumallee hin qoru. Jalqaba ilmi namaa ni yaada. Yaadee cubbuu hojjeta. Cubbuun kun immoo du'a deessi jedhee akkuma dubbate kennaan gaariin hojiin gaarummaa eebbi barakanni guddaan samiirraati akkuma jedhe guyyaa Waaqayyoo eeggachuudha cimuudha. Kiristaanni yommuu haalli mijatus Ximootoos 2:4-3 gubbaa irratti yeroodhaanis yeroo malees cimaa jedhee akkuma dubbate waan xiqqoo kanaaf raafamu otoo hin ta'in Iyyoob irraati Yoosef irraati Yoosefaa Iyyooffaa qoramanii dhumni isaanii eebba guddaa yookiin immoo barakata guddaa Matsaaguun waggaa 38 booda
jireenya haaraa argateera waan ta'eedhaaf Haannaan dullummaa keessa Abrahaam dullummaa keessa daa'ima argataniiru cimii dhaabadhu gaabbii galii birrii keerraa asiraatiif bakuraatii kennadhu waan hundumaa Waaqayyootti dabarsii kennii fedha Waaqayyoo ta'ee gara biyya Itoophiyaa gaafa dhuftu immoo yoo wal arguu dandeenye bakka sabalaa dhuftee cuuphattee Waaqayyoon si gargaaruu danda'a abdii hin kutiini jabaadhu akka fedha kee haa ta'u wanti hundumtiyyuu waan gaariif jechuun sirraati eegama waan hundumaa immoo eeyyama Waaqayyoo haa